سير دبي كلي على تودا سير دبي نبي سير أن كم نجرا ومسير دبي نطلع سونام نهندرو بيجي سير أن كم نكنا نكيس جرا تهنجرو نام نهندي سيرو ما كبي هندي سير كابد كيس تو بيجي أربعة هندي نو سير كابد بيجي كنا سير كابا بيجي كنا يو وما سير بي دبي سير دبي كنا سير دبي كنا وما سير دبي كان قلقلة أنا ما نوفر سابله مالك أمجتيو يود هيبسان جيبس وراود يسان إيسو وفي دبتاني وفي هاساني وفي قبة كنا رفيدان هرخ دبتها جروسي وفي بيتشا دبتة ساد الدم يقولين كأني خنا بيراقلوا دافجتشو هر وني نوت ريسا إسي تفي ويتيتو كيس جرا تفي والله تفي كيس جرا برينتم بوشال ميالين قبضو كنا بود غرو حالومان غلچا مالك كان حالومان غلچا وانيسيتي مالن يكون ما حالومان غلچا دبينو اسينا دبين دبتنا كنا ناسينا وني كن حاسا متوكو انجرو مالك اسي غلچا يو غلچو بربادن نموني دفتني غس ديرت الله سلطان اكنما غدا ريستورانت انكو ول قبول تناسينا غدا ريستورانت توفيق ابا توفيق اسا كيسا مولتا ترسرت ودون خبجو odoo ilma sikkumandoo ilma oromooti jabaadha oduu jennee nuti jabeessuu fi bakka meeqa ulaa meeqa waan meeqa itti banamu duubaan irraa cufaa deemnu akkamitti namni kun gabbayee xiqqinna hagana hunda nama xiqqeessuuf deema namni kun akkamittiin miidiyaa irratti dhageettii barbaaduuf kanumaayyuu akkamittiin ol baasa isa ol baasa malee haadha faateetii miti ka ol baase waan kana isa malee haadha faateetii miti nuti gaafa namni irra duulaa ture hangam isaaf jecha wareegama qaalii kafalaa turre akkamittiin obboleetti ofii irratti kana hunda daba kana hunda da yoo akkas leenca taate leenca saniin sii cufe bakka sayyoo jedhe kalas dhumaate dubbichi haa ta'u immoo ol baanii jechoota akkanaa fayyadamu ammoo Nasrii akka nama haadha faaxeetiif yaade akka nama ofirraallee deebisaa jirutti yaade jechoonni inni keessa dubbataa ture akka jechoonni namni biraallee gabbayee jechoota malsi isaa deebisuuf dubbataa ture no Nasrii namni hundi kabajaa isaa qaba namni akka inni yaade sanii namni Nasrii arrabse tokko illee ijoollee kenna keessa namni gadi dhaabbatee Nasriin akkana isaan jedhe takka hin jiru meessuudha garuu Nasriin akka namni irra duulu akka qilleensi isaa karaa isaatiin banuma wayititti isarraa zooree akkas godhuuf yaalaa ture miidiyaa kana namni kabajaa qaba yeroo inni waan baay'ee ol bahee dubbataa ture haati faaxee dhageeffataa ture kabajaa isaa qabduuf jechuudha garuu Nasriin wanni inni fayyadamaa ture waan isa fakkaatu miti haasoo inni fayyadamaa ture hin barbaachisu waan ta'eef yoo galchitan maallaqa isii galcha yoo listan jedhee bar Nasriin amma qoosaadhaaf jedhee hanka saati sanii akka taatee dubbata kan qoosaadhaaf jedhee dhiisaasi yoo haftellee mallaqni haala namaatitu caala ani Nasrii yoo dhiife mallee gaafadhe itti xiqqaata malee ittiin dubbatu obboleessa kiyya jechan isaasan ol bahee dastii irratti jedhetu iyyuu faarsee bulaa hattoota kana jechisiisen waan biraan jenneen Nasrii akkasii kan ammoo kijibaa jazbaa akkasii kon waan akkasii san hin jenneen faarsee bulaa hattootaa jedheen wanni faarsee bulaa hattootaa jedheniifillee ol bahee leencisiif kenname sun maal bakka jimbuu takkaaf takka ta'anaan jedhee jennaan takkaaf takka ta'a daatillee gadeesan keessa jirta mariisan keessa jirta ka jedhuun faarsee bulaa hattootaa jedhee afaan arrabatti dheeradhe malee lafaa ka'ee Nasrii akkas hin jenneen lafaa ka'eetiin Nasrii akkas hin jenneen yoo millee jedhuudhaaniif hin deemu osoo jedhellee keessi kiyya nan danda'an bakka kan koo bu'aa laala mallaqa kana nama hundaaf kennamee nama hundaaf qoodamee unkaan gurbaa silxeetiif iyyuu kennamee ana gaafa dubartummaa kan koo namni isiirraa nu gaafatu hin jiru dhigdanii namni isiirraa nu gaafatu hin jiru yookaan namni isiirraa dubbatu hin jiru paawuriin qabdu guyyama lama haasoftee cadhifti gaafa jedhaniitiin asitti narra ejjetanii hamilee kan koo irra ejjetan bakka kiyya bu'aa laalaa hundi keessaniyyuu ana bar dubartummaa kan koo tuffatee bar Baba Nuruddin sama kaki ya gadis lagi jalan kenname birrin sun malee deema dhaqa laala sarchi godhaati video takka yoo inni achirra gadhiisee jiraate deemaati sarchi godhaati video gadaa studio jiraati sarchi godhaati video tokko Baba Nuruddin achirra gadhiisee jiru kan hojjanneefu kenne ana saadi dame furkalee keetina dhukkubdee taa'ee follow wal goosisee sababa saniin follow haa godhamu jedhee taf jedhaa ture yoo na dhoggatu minaanat niqatno kagaadisa kiyya jedhaanu nama biraatu badhaase kagaadisa kiyya jedhaan nama biraatiifuu kenne
أنا هو قافنا لوجته نتيجة جاي موال فون كابوان لكن كابوان إيه رسالة بيجي جروب ديرا ككيا دينا تنيسو كجروب كده كنيف سيني جله فيديو تقدم أتي قدا استديو جرا سرچ كورا لالا بابا نوردين فيديو تكاچ جلا كبادا كلالا إنكم قاد سخي جلان كنيف قاد سخي جلاني إم دوم ندورا فرتاني ساقتي سي أما وكايركا argitani ana fi asli dura le fudhatanii mallaka isaanii kabajatanii biyya isaanii kabajanii kilaantira isaanii kabajatanii fudhatanii jechuudha. Ani intalli dubaraa jechuudha meeqoya an dubartiin gaafa mirga kan koo dhabu. An dubartiin gaafa mirga kan koo dhabu isinitti dhagayamu. An akkamitti mirga kiyya dhaba dubartiin. Waan ofii ammaatillee maaf dhabde namni jedhaaru hin jiru jedhi. Ega dubbattee si dubbiin dhagahama siif dhuga. Namni akka waan gadhaanu ol quba qabuullee yoo jedhu qubama ol qabnaa nama olii oollulle nama kennallee nama bira oollulle nama olii oollulle quba qabnallee sirriitti dhiyaannallee gaafachuullee hin dandeenya akkuma nama beekamtiidha dhabnee feemasummaa dhabnu malee namummaan nama kennaa nama oliin oollu nama nurraa dhaga'u waan jenneen illee walumaa dhageenye nama oliin deemu nama warra tokkoo gosa tokkooti. Kaayisaa kanuma. Hingafannaa nuufi fudhannee kaambii fudhate nama nu waliiti fudhate jechaaf cadhisne malee eega namni nu oliif fudhate walumaa waan jiru murteessina kana jedhu malee walumaa waan jiru murteessina jechuuf malee ka walirraa fudhatullee kanuma yoo kuwwan abbaa biyyeellee kanummaa tobbaa biyyaa ta'a warra nu afoof beekame kan ni hanqanna malee achii gaditti nullee yoo sunniin hin dheessa ta'e akka baarsa fiitii dhoqqee dabarsuu dhoorgina waa ittiin dubbannaa homaa waan harkatti dhoofnee jaalanne hin qabnu waan agamiitti deemameera maaltu taameera jenneen jennaa kun miira keessa seensisee sillee waan iyyisiisuu miti waan namni siin jedhe siif dubbiin dhugaa eenyu waliin hojjettee tan beenna kana nullee argineerra waan jedhame san itti herreegamee akkati jettettuu dubbii ta'ee kagassii ba'u ta'e akka gassii ba'u. Yoo kagasimbaan illee ta'uu waan haqa kee ka argatu ta'e akka argatu kana kallattii fi kaanii amma warri nu walii dubbata jechaaf cadhisaarra akkuma dura siin jenne arbi saddeet bula salgeeffatuun dadhabuu dhiisi durayyuu keessaan nun dubbifne jedhanii amma gubbaa irrattuu dubbistee namni yeroo gabaabaatti si beeksisa dubarummaan keellee haqa kee si dhabsiisallee jedhee yaanu namni dhabullee si'ii miti obsaan eeggadhu. Waan ambifataa kaakuu wayyaa boruuf wal ambifataa namni. Surrattuu agasii geessa jedhee ani yaadu miira keessallee waan si seensisuu miti. Kan argattallee argatu qabda. Deebiin gaansii deebi'ee horiin sirrii jireenya biyya namaa dhiisii eenyulleen dhawaan argatallee dhabaaf sun taane waan kana jedhanii dhugaan keetuu ba'uu qabaa hin argattaa bakka obsaan eeggadhu. Ufin jiru warri Brother jetteen sirri dubbatteetillee dubbiin kanama dhukkubsu dhugaadha malee namni martuu isiinis waan rabbii fi jiraachiseen jiraataa jirti garuu dhugaan namaa yoo badde ammoo nama rakkistillee tuffiillee fakkaattillee soo kanaa jecha dhugaan yoo isiin dhiifte ummanni hin dhiisu. Maaliifi dhugaa dhabuurra mallaqa dhabuu kanaafi innillee akka nama tokkootti akkuma nama kaawwan kabajee in 24 hours mallaqa namaa galchee gadi bahee galcheedhee dubbatee dhiifama gaafate san kaisiillee akkuma nama dhiiraa warra kaawwanii galche sanitti argaa turre akkasi galchuu qaba kaisii moor laali kaisii galgala irraa namni akka boruu qofa jedhaa amma namni hedduu nu dura warri isiyyuu dubbise Abazarfaan aga boru nu eega aga boru nu eegani aga boru san eeguun dadhabani jedhana dhugaan namaallee aga boruuti iftaanni san eebbeef hin baddu dhugaan hin kadhatti malee hin cittu. Akkasuma eegaa irraa beenullee kaamma dabalataallee kiyaari amma dhufee jennaani malee warri ganama yeroo irraa fudhatanillee dhageeffataa ture. Kiyaarillee nama dabalataati nama mucaa kanattillee jara san caalaayyuu itti dhiyaatu. Saahibbani isaati hiriyoota kiyaarillee nuun hin jenne haasaa dhageenye malee dubbiin keessaan nu gahee waan quban qabneef dubbiin kennadhu nuti si gaafata ati cadhisii nu eegi miidiyaa irratti waan si aarsus imooshinaal taate nama kanallee inni maqaa keetiifillee gaarii miti dhaabadhu jedhanii murtaa'ee jira kiyaariin illee ni nagaa waan
خلاص waan murtaa'e tokko mootummaan eeggachuu malee waan wanni kiyya bakka jira jettee boruuftaan deemtee gaafachuudha maal ofumaan eeguu malee. Uummata gaafatuu qabdu uummata gaafattee yeroo dhumaatiif baata malee akka argite amma ajandaa kanallee godhatanii sirraanii gastii seentee yoo si dubbisan akka